Illi aziba yaa maayira jaalala rabbuma sii kennee haalaa fi amala yoomumaan sirkadee gammachuu gubaala yaa garaa jaalala. Sirba kana dalaynaan hin turre wal fuune naaf Jalaalate baadhee ammaan si maraadhee afaan nama seenee wamee qabuudhaadhee. Sanun darawele abora bafade abora bafade. Harka fuuni akkam jirtan hordoftoota Firaa Miidiyaa kun Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaa yeroo hunda namoota isin arguu barbaadan, namoota isin seenaa isaa dhagahuu barbaadanii fi akkasumatti illee namoota isin yeroodhaaf ija keessan dura dhabdan akkasumatti namoonni kun eessa seenee osoo namni kun ammoo nuuf dhufe jettanii nama isin gaggaafachaa turtan qabatee isiniif dhufu irratti argama. Arrallee akkasumatti lagaaf gaarree osoo hin daangessin fageenyaa fi bishaan galaanni osoo hin daangessin xayyaara tokko malee teekinooloojii ammayyaa fayyadamee nama fagoo jiru nama jireenyaafis biyya ormaa jiraatu. Wallisaa nama yeroo dhihoo as hawaasa isaatiif waan gaarii tokko karaa walleetiin keessattuu roga aartii fi afaanii kanaan waan babbareedaa tokko qabatee dhufurratti argamu kan dhufaa jiru dhufaas kan ture qabatee isiniif dhufee jira. Namni kunis eenyu jettan Wallisaa Maaruuf jedhama. Wallisaa Maaruuf ammoo nama sagalee kiilolee ajaa'ibaa qabuu fi nama biyyuma ormaa keessa jiraatee jireenyuma biyya ormaa san keessattuu aartii afaan kanaa hin dhiisne na ilaallatti wanni kun je'ee walleeleen inni gara boodaatti fa'aa wallisaa dhufaa jiru faan walleelee ajaa'ibaa tana ni beeytan jeetii yaada namoonni hin beeyne immoo arra wal barattan jennee abdii guddaa isinirraa qabna. Kanaafuu kallattumaan gara Wallisaa Maaruuf inni isin dabarsa. Wallisaa Maaruuf mee eenyu eessa dhalattan Maaruuf eenyu jaamtan maqaa keessan guutuu wajjin uummata keessanii wajjin wal baraa. Hashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Firaa Miidiyaadha. Duraan dursee Firaa Miidiyaatti na yaamtanii naaf yeroo keessaniif maqaa uummata Oromootiin Firaa Miidiyaa galatoomin jaani. Ani Maaruuf Ahmad Adamin jedhama. Baha biiftuu gaara mul'ata. Aradda bareeda leencattiin daladhee siin jaani. Sa'ati kun lakkaa warra gaara mul'ataati? Waan arraan bare warra gaara mul'ata. Warra gammoojjii ta'uu kan keessallee arraan bare. Ijoolleen gammoojjii tun jajjaboodha. Beektaa? Maaliif isa? Wallee egaa waraabessi beektaa hanga sagaleen gahu jedhanii hanga geenyu waa hin beeynu. Hayyee? Ta'uunis ni malagaa. Jeetii yaada. Hayyee gaamee baga nagaan gara miidiyaa keenyaatti nu kabajjee yeroo tantiitirraa aarsaa gootee asin nu argamte isiniin jenna. Isinilleen ulfaadhaa yoo yaabogaa nagaan na eeydanii Firaa Miidiyaan sin jedha. Hayyee ulfaadhu. Gara gaaffii dabarra gaammaan tana qophiidhaa miree. Timuuf qophiidha. Hayyee Wallisaa Maaruuf gara imala aartiitti akkamitti seene? Gara imala aartiitti akkamitti seene ani yeroo jalqabaatiif ijoollummaa kiyya sirba aadallee waadilee sin dhaqqabnee garuu eefumaan guddadhee sadarkaa dardarummaa seene tanattiin warroottummaan na dura jiru. Waa'ee aadaa hordofuu fi aartistoota keenya gurguddaa kana laaleetuma anis wanni isin waan na keessa kalagamtee jirtuuf bifti aartii sun na keessatti kalagamtee aaduma shaggooyyee san jaalalarraan hundaa'ee gama aartiidhaa aartumaan na fide ani gara aartiillee hin dhayne aadaan jaaladha waa'ee aadaa. Waan waa'ee aadaa jaaladhuuf anis dhiiroo yooniif waan na keessa jiru kana aartii waan namni si kalqume beektaa uumama. Uumamni keessatti kalqe kanaati if qabuus hin dandeessu filee dhorkuu hin dandeessu wallee si qirqirsitiin dirqamaan dhiibdee karaa aartii na geessite jechuudha. Ni sirba kan keessa kanaan haalaan fidhu tokko jira. Sirbi san
hedduu takkan jaalladha gisee heddummaas gisee qama hullee isaaniin qamaa sirba san gisee hedduudha. Azeeba ka jiru san gartee. Ililli Azeeba. Ililli Azeebaa ka jiru san mee sirba san seenaa qabatamaa yookaan ta'an seenaa zaahiraat qabamu akkanumatti wallistee waa'ee sirba sanarraa waan takka nu haasa'ime waa'ee sirba Ililli Azeebaa irraa. Sirbi sun seenaas qaba. Garuu sirbiin ani hangafa jalqaba gara aartii ittiin dhaqe kara duraa ni jira. Inni kun eefaan ani sirba lama kanaa hojjedhe booda kan dhufe. Isa dura immoo toora sirba lamaa kanaan hojjedhe. Inni seenuma dhugaa qaba waa'ee haadha mana kiyyaatiin wal qabata. Bifa sanittiin isii tana wajjin waa'ee jaalalaa murtee oofnee waliin osoo jiraachuu jirru isa sanirra dhaabbee waa isii sanirra dhaabbee isiidhaan wajjin sagalee tana ilaa qabdilleen haadha mana kiyyaati isiidhaan wajjin qopheessinee dalayneen siin jedha. Seenaa guddoo qaba. Ahaa isiidhaaf wallistee jechuudha haadha manaa ta'eetiif. Haadha mana kiyyaatiif wallisee gaafa sana. Irra nu buusime. Ililli Azeebaa yaa maayira jaalalaa. Rabbuma seekane haala fi amala yoomumaan sirkade gammachuu gubaala yagaraa jaalala abshirna abdaddu boona ilma biyya qoodaa ganamaati suma daddaaqiyya duyda duuba rafi shakkii takka malee naasii waliin malee jiru fooyyee ifannaa. Jinne biyya baane tanabiina loole onne tosi kenne meeqaanan dorgome moo'ee injifadhe hamarti jaalala kubaasi kayyade abdiin sirraa qaba akkaan si harkadhu hamma waliin doofnu obsaan na jiraadhu jeetiin abdii ture. Saan anis jaalalaa keessatti nama hedduun naan dorgome anis injifadhee waan irra aaneef hamartii jaalataniin isin geessan murteessee irra aaneet wanti kaa'edhe jechuudha. Mee bakka kanatti ammallee osoo bakka kanaan dabarre an sirbii haalaan qalbii na fuudhee beektaa. Wallee kana gaafa wallistuuf akkami isii dhageessiftee moo saapiraayiziidha? Isii halkan na wajjin haasawaa bulleetuma jaalatti gabaan naaf isii iddoo jirtuuf waliin haasawaa bullee jaalateenya mari'annee na biraa deemtee raftee isin yaani jawwaalaan jechuudha. Teleefoonaanii. Biyya nama keessatti wal arguun hin jiru telefoona waliin haasawinaa ganama dalagee sagalee itti erge jechuudha. Waggaa dhageessisii maal jetti? Maal si deebiste? Sagalee itti ergee akkanaa walii wallifnaa. Sirbi kun maqaa kee ilaallataan jeeni isilleen tole marabbanaa jetteen naqee bultee warreen wajjii deemee isiidhaan naaf isii iddoo ceehen dorgomu san anis karuma sagalee kiyyaa kanaan itti alalaaseetumaan isiis sagalee isiidhaa isin eelaa qabdu san qindeesseetti kennee sagaleen hojii seente sirba kana dalaynaan hin turre wal fuune naaf isin. Warra si wajjin dorgomaa turan achumaan abdii kutachiiste jechuudha. Achumaan abdii kutachiisee isilleen abdii irraa kutatte naaf isin amma kunoo ilaarraa waliin jirra jechuudha as geenye. Waaw sagaleen kan keessa fayyadee jechuudha. Hayyee maaruuf keenya seenaa kan kee eessarraa kaatee maatii gammoojjii maatii horsee bulaa keessaa akka dhalattaniin odeeffadhe akkamiin maatii horsee bulaa keessaa namni dhalate kun akkami akkaataan jireenya ijoollummaa baadiyyaa sanarraa kaasii hanga amma immoo jiruu biyya ormaa jiraatutti mee seenaa hanga gabaabbinaan waan tokko irraa nuu kaasi. Seenaa kiyya dhugaadhaan maatii horsee bulaa irraa hin dhaladhe. Jireenyi baadiyyaa gaajjira hedduu bareedaadha. Jireenya ilaa ammaan tanaan argamne jee yaada. Baadiyyaa sanitti nuti horsiifneetis qotanneetis bulla horsiifneetis bubbaafnee galfanna. Maatiin kiyya maatii jaalalaa irraa hin dhaladhe.
garuu abbaan kiyya kaayee waraa karaa amantiiti abbaan kiyya nama amantiiti nama sheekaati anuma gara kana dhufe malee garuu inni karaa waa'ee aartii tanaaf naa irra nan jaalatu diles anumaatu Inni akkami isaaf hin taatu garuu nattis hin dubbanne ani garuu maqaa isaatiif illee osumaan sodaadhuutiin aartummaan dhiibdee itti ranayte maatiin tiyya gara nama akkaan jechuu garuu fedhii kiyya duratti illee nan daangeessine natti illee dubbanne hamileen kiyyaas nan cabne ani garuu waa'ee aartii jaalala aartiittiin guddadhe keessattuu raasaa ittiin guddadhe bakka itti shaggooyyee xiqqeenya kiyyarraa itti taphadhallee qaba seenaa raasaa bishaan ijoollee sanii. ni yaadachiisi waa'ee bishaan ijoollee sanaa dubbadhu mee eeguu takka. Raasaa bishaan ijoollee sanii iddoo qubsuma beeyladaati. Haaya. Raammisii fi areer jennu san lafti inni areer irgama bakka areer jettu areeri raammisii waan sirba san keessa jiru jira. Areer san gama ceetee raasaa san qubsuma beeyladaan itti hortu jechuudha. Bulchaa jedhama biyya teenyatti gaa bulchaadha. Gandi tokko bulchaa deemee godaanee qubatee achitti halkan deemnee shaggooyyee taphannaa sirbaa fi daansii tanaa warreen aadaan jaalala aadaatii fi osuma daansii taphannu reedoo cufnee shaggooyyee taphannaa jechuudha. Lafti biraasaa bishaan sun lafaaraan itti shaggooyyee xiqqoo miilarra haaye biles illee hin dhaqqabne waan ta'eef. Waa'ee sanii sirba sanillee nama akkan ana bidduu jaaladhuutu irratti na gargaare walaloo fi ani hanga tokkoon keessaa qabu malee wallisaa aartist Abdusalaam Haaji Abdullaatu hedduu sirba sana karaa aartiitu isaan na fide akkan jalqaba lafaa ka'een Abdusalaam Haaji isaa dinqisiifadhaasi yeroo hedduu baay'ee aartii tana akkumaan itti wallisaa ta'ee arraa sagalee arraan tana baasee alalaasu kanaaf muduuchee arraan na eege Abdusalaam Haajiiti hedduun galatoonfadhaa. Isaan naa diriirsanii walalumaan itti geesse aga tokko kanaaf bareechee akka wallifamtee sirbi sun natti illee mi'aayee ka godhe Abdusalaam jechuudha. Abdusalaam Haaji. Umurii siif haa dheeratu. Dhugaan nama jabaadha. Hayyee gaamee maaruuf keenya yeroo ijoollummaa akkasumatti baadiyyaa gammoojjii gaara mul'ata karaa raammisii fi areer kanatti shaggooyyee dhiituu turree jette. Seenaa yeroo sanii dura akkamitti baafattan akkamitti immoo baafattanii itti yaadaleessitanii maatiin hoo namaan lolanii haalli xiqqishoon jira gaaganni keenya shari'aan bulaanii beeyna. Akkami dura kana baafatanii shaggooyyeetti taphachuu sun isin rakkisine xiqqollee hin ulfaanne haalli sun. Ni akkam ture? Haalli sirni nama ittisanii hulaa nama cufan sun sirna nu dura dabre ni kute garuu dhaqqabinsa nuti dhaqqabne kana muuziqaa reedoo qabna. Shaggooyyee daansii taphanna daansii dhagaan daansii jennaan bakka teenyatti naannoo kan isanii daansii jennaan isii kana shaggooyyee nuti taphannu tuni aadaa tuni yeroo aruuzaa wahii takka oguu jirtu muuziqaa tanarra aadaa saniif fayyadamna. Aadaa nuti itti fayyadamnu suni ijoolleen hiriyoota kiyya baay'ee jira kaniin karaa ittiin dhiichisaa san itti jalatti bare. Bifa sanitti nuti oguu gabbaafnu ni guurra gandaa mari'anneetuma keessaa fudhannee baanaa jechuudha dubra nu dhoorkanii. Maatiin nama dhoorkisus jirti kan nama dhoorku kanaas gandaa ollaan jiraame kanuma akka gartee walitti dhiyaatuuni walitti ergine daansii fuunee yaana akkasuma baafnee taphannee yeroo sila aruuza guyyaa fuudhaafa mirqaana nama hundaati waan ta'eef ollaa hundaa bahee wal geggeessa waan ta'eef gosa dhoorkaan hin jirtu shaggooyyee yeroo san fataman. Hayyee egaa hordoftoota kiyyaa kan daawwachaa jirtan Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaa irratti immoo keessummaa kabajaa ta'anii kan argaman wallisaa Maaruuf Ahmadi. Wallisaa Maaruuf Ahmad arraan tana keessummaa kabajaa Firaa Miidiyaa ta'ee asitti nuti argamee jira. Sagantaan keenya ammallee hin xumuramne akkuma itti fufee jira. Mee jidduudhaan Firaa Miidiyaa akka sabiskiraayib gootan cheek godhaati. Achumaan ammas
yaada hanga ammaa waan hanga ammaa hubattanii fi yaada hanga ammaa qabdan walisaa maaruuf jabeessuu irratti haa ta'u firaa miidiyaa jabeessuu irratti haa ta'u yaada nuuf qabdan komantii jala kayaa sagantaa keenya akkuma itti dhufee jira. Wallee tanti takkaa jira ammas saniin beekutu hin barbaanne. Anaa fi si wal jaalatee hin deemin halaala sirba jiru tokko jira. Sirba sammee dura sagalee irra nu buusi. Itti aansitee immoo waa'ee sirba sanilaa waan takka takka irraa dubbatta. Garuu dura sagalee irra buusuun dirqama meeqas na fakkaata. Akka beektan gaa'is mee homa. Sirbi kun waan gaarii na gaafatte. Sirbi kun sirbiin jalqaba gadi hin bahee isa kana. Sagaleen irra si buusa haa ta'u. Anaasi wal jaalate hin taayin alaala ofittiin si qaba yaa garaa jaalala. Anaasi wal jaalate hin deemin alaala ofittiin si qaba yaa garaa jaalala. Bareeddu bareedaa loo harooreessa. Yada kena ofe adayuna geisa naati fontoko hidadi gadama ibdurasi dabun dandayo gonkoma lusha jalto nama anasi wal jalate inta inalala ofitin zigaba ya gara jalala Jalalti banantum falago itadati yakati wal bare ni beitanati Juluma tenyane burqa balabune lonif galare bobamne galchine sampama yadane ya Wai. Taganda kayaknya takkan kasti wallahi. Wallahi sih na bari takkan kasti. Anum tinu mira kaisa nagat. Hanggapu sirba kiyaatiin na kune. Sirba ajaa'ibaati dhugaa hedduu anu qalbii fudhatee deeme hedduu natti tolee jira. Sagaleen kan keetilee lammas akkuma sirba dhaga'uusan gaafa asitti sirbitullee namni silaa sirba namni tokko amma sirba idiit godhetti as baasa garuu sagaleen kan kee mootan uumamaa sanii waa jabaadhu siin jenna gamanaani. Mee mudannaa kee bira kutuun qabnu baha. Anyway mudannaa si mudatte as baasi. Mudannaan jalqabatan waa'ee sirba kanarraa hin gaffita. Mudannaan kajoollummaa kiyyaatis ni jira. Gaafa dardarummaatii sun karaa boodallee ta'u. Inni kun gaafan dura sirba kana walaloo qopheessee diriirtuu tana tan akka muka dhaabbattu tana naaf haaraya. Gaafa san dura sagalee kiyyaas ifin dhageenye sirba tokko fuudhee istiidiyoo nama biraa tokkotti ergee sirbi suni cumaan hafee irra deebi'ee isa kana dalage. Ogguun isa kana qopheesse muduudoodha. Daa'isiin tuni cabaa qabdi hin diriirre. Asirraa saahiba kiyya tokko Abbaas jedhaniin isa san nama na dura wallise. Raqama isa sanirraa raqama Abdusalaam Haaji irraa argadde. Oguu raqama Abdusalaam Haaji irraa argadde isa dawwalee bilbilee wajjin karaa telegiraamatti waliin haasofne bar sirba akkanaan qaban jeeni. Sirbaan qabu kana fuudhee itti erge. Adaa sirbi gana tola malee mi'aan qabu. Hadhooytuu qaba waa tokko isaan dhaaba. Achirraa walaloo tiyyasan yadaloo tiyyasanii fi walaloo tiyyasan akka isiin akka willetti kan wal qadaattu naaf godhe jechuudha Abdusalaam Haaji. Isaaf mul'ata yoo isaan naaf bareechis akka sirba ta'u sirba godhe anachuma boodaan hin maaruuf ta'ee wallee isarraayis namni maa silaa bakka takkatti waaru. Sirba kanatti geesse gaafan sagalee kiyya saniif dhaga'een irra hafne jechuudha halkan sana. Naaf mudannoodha. Miira kamtu dhaga'ee? Miira ajaa'ibaa dhaga'ame irra deebi'eetiin hin dhaggeeffataa bule. Wayi ani abadu. Ayee. Walaloo naaf barree walaloo kiyya san naa muduuchee yadala. Baay'ee wayi bakka kana dursitee naa deebiste malee gaaffiin si qophooyte hogguu dura firaa miidiyaarraa gaaffiin si qophooyte ni jirti ture. Gaafa jalqaba wallee tantee dhageessu
miira akkamtu dhagame gaafi jettu si qophooyte jirti already. Garuu ati immoo ifirraa beekte dursee deebiste. Nutu qixxumaanu. Isii kana gaafaan sagalee kiyya akkasitti naa bareechee wallisaa naa godhee kan wallifamaa hinumaan bas bilchaatumaatu achi ba'e muuziqaatti. Namni beeku abbaa ani amma kanaaf abbaatitti yaada Abdusalaam jechuun hedduu namni nama galateeffate rabbiin galateeffatu jambeeta. Bahat wallisaan akka wallisatti if hin laalle ka gartee namummaan dhugaa sun keessa jirtu Abdusalaam yeeti yaada. Achirraa Ciro bakka jaamtu. Bakka sanittiin hojii wayii achi qabana fakkaattee bakka sanittiin itti sagalee kiyya kana erge. Achirraa ka'ee laffa'ee Adaamaa dhufee Adaamatti istiidiyoo naa galchee jechuudha. Sirba kiyya kana. Itti yaadee bakka silaa hojii isaa sanirraa bahee istiidiyoo naa galchee naaf saampilii naa erge. Gaafan saampila kiyya kan duraa saampilaas dheeruma naa erge ka gartee jalarraa qabee gubbara dhumatti naa erge jechuudha saampila bareedaa. Ifin dhageeffataa bulee nam tokkottis ifin himne dhageeffataa buleetiin gammachuu tana hunda matan hundi dhufu. Abu wallisee bakka sirbee itti gaama. Beebes boodaan wallisaadhaan jee kanaas achittiin mirqaanaa bulee halkasan hin rafne ganama sakkabattiin biyya namaa waan jiruuf hojii biyyaan baatanaan hojjetudha waan ta'eef achumaan bobbahee dalagatti jechuudha. Bira akkanaa kan hunda dhadhagamee mudannoon hin akkaan dhadhagamtes tanafaa jira. Hayyeegaa hordoftoota kiyyaa ammallee qophiin keenya akkumatti fufee jira. Arraan tana sagantaa bashannanaa sagantaa bareedaa wallisaa Maaruuf Ahmed wajjin kan dabarsaa jiru. Wallisaa Maaruuf akkuma isin beektan yeroo dhihoo asitti nama onnee hawaasa isaa keessa seenedha. Keessattuu immoo wanni adda isa godhu biyya ormaa taa'ee aartii saba kanaa guddisuudhaaf jecha nama laffaa jirudha. Jireenya dhuunfaa isaa jijjiiruuf biyyaa bahee achuma taa'eet illee mas wallee hin dhiisne aartii saba kanaa guddisuuf nama tattaafataa jirudha. Kanaafuu har'a isa wajjin turtiin keenya hedduu takka akkasiin tolaa jiru shakkii takka illee hin qabu. Mee isinis ammoo hanga ammaatitti waan argitanii fi waan isin tole yookaan immoo akka yaadatti yaadanuuf qabdan koomantii jala nuuf kaayaadha. Firaa miidiyaa immoo sabskiraayib godhuu keessan ammuma irraa cheek godhaadha. Hayyee Maaruuf kiyyaa itti aansuudhaan mee Abdusalaamaa jii akka dinqisiifattudha gaheetiin jira. Mee wallee Abdusalaamaa jirraa ta jaalattu fi tasitti toltu irra nuu buusii fedhinaa qaetin. Isa kana osoo hin kaafne illee baga na gaafatte waan bareeda na gaafatte osoo hin kaasne bira kutullee hin fedhu. Inni nunaaf kennee jira sirba kiyyallee ka fuula dura hafeete hojjedhu jee namni na hayyame isa. Sirba isaa mudura nama tokko na hayyamne beektaa inni. Erga sagalee kiyya dhagahee anis waan an burku na argee jechuudha. Maatii taane booda sirba kiyyallee kafar godhi irra deebi'e wallisii naan jedhu naaf hayyame jechuudha. Garuu sirbaan akka malee jaaladhuun qaba. Irraan buusa. Jalaalate baadhee ammaan si maraadhee afaan namaa seenee wamee qabuudhaadhee sanuun darra weelee hafuura baafaadhee. Jalaalate baadhee ammaan si maraadhee afaan namaa seenee wamee qabuudhaadhee sanuun darra weelee hafuura baafaadhee. Tanaa sanii jee hammeenyaan tarreessoo bu'aan fedhuun jirtu garaana leeqeemsoo. Wajjin nyaanne duyne garaan koo hawaasin obsoo waldamne jee hamtuun odeessoo akka garaa keetti binsi haa milkeessoo. Duuba kee qoraadde akkaanin simbaarre jaalala googe hurree natti maare. Addaan nu afuufe gingilcha nagaa wanuurraan turre daboollaan shiraa fakkaayite garre hamtuuta kan malee addaan gargar taarre. Sirba kanaan jaaladha. Amma biyya Oromaa jiraatta.
akkami jiruun biyya ormaa tun akkamitti aartii wajjin siif deemte? Jiruun biyya ormaa isin jireenya gadamsaati. Wanni akka biyya fiigaa hin jirtu. Garuu dhiibbaan jirtu yoon haala gartee jireenya biyya namaa kana keessatti uumaa dhiibaatuma aartis dalagaatuma hojii walumaan hojjetaa jirra. Ati gaafa isin akkuma jala rabbiiti gaafa gartee mootummaa beetanaatis dhufees akkuma jalatti ilaallee tatta'aa jirra. Dhiibbaan isin qabdu yeroo takka fursaan qabdu yeroo gartee waan kana hojjechuudhaaf namni waan akkanaa qabu bakka mijjooyne fa'aa dhaqaa bakka gartee siif waroo waan kana dalaytu fa'aa siif mijjanne fa'aa jira. Akkuma ta'e wal bira daddabarsineetuma haala biyya ormaati jennee sammuu teenyatti himnee jiraachaa jirra. Garuu wanni kun waan hawaasaati dhiibaatuma jirra jechuudha. Yaa as biratti ammallee waan inni gaafachuu barbaade bakka jiraattanitti Oromoota hedduu wajjin akka jiraattan qubaan qaba. Hattaan koominiitii illee qabdan hawaasa walitti ijaaramee hundeeffamee jiraatu tokko akka qabdaniin dhagahee akkamii namoota achi jiraatan san gaafa laaltee namoota biyya keessa jiran gaafa laaltu garaagarummaan maali? Garaagarummaa waan kanaa guddaa jira. Biyya takka biyya abbaa keetii keessatti jireenya akka fedhe yoo jireenya dhiphataa ta'ellee biyyittii ati itti dhalatte handhuurti akka waan hambese qaamni kee kun yooniif akka fedhellee miidhaa qabaate yoo hirrina qabaate sin qocha warra waan qaama sirra jiru waan ta'eef. Biyyittii fi akkasii jechuun yoo caballee qabaatte yoo gammachuullee dhabde biyyittii fi tan irraa dhalatte sun biyya namaa tana bareedduu biyya namaa tana hangam fedhe biyya ta'e santu sii caala. Wanni garuu hawaasni biyya tana keessa jiraatu gadadoo meeqaa jira. Keessattummaa haalli biyya Arabaa kun rakkisaadha. Haalli duratti sun Suudii yogguu jedhamu biitti ani immoo bakkaan jiraachaa jiru biyya Suudi Arabiyaadha. Biitti tuni gaafa jalqaba namni ol seenaa ture sunii fi sirni ammaan tana namni itti keessa jiraatu garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif? Namni keenya kun achirraa buqqa'ee biyya namaa tana keessatti bes isaan kana salacha jechuudha. Kabajaan dur namni siif kabajamu. Kabajaan ati dur qabdu san ammaan tana akka wahii tokko namni si ilaalu hin jiru. Akka nama bas gaxaatee tokko si ilaalan. Gaafa dursan kabaja qabdaa yoo qabamtellee biyyateen kabajaa fi nagaa hin galtaa jechuudha. Amma miidhaan sirra geesseeti dubartii Oromoo tanafaa bas akkuma mana Arabaatti ajjeesanii fa'aa makiinatti hidhanii tan ajjeesanis baay'eedha guutuudha. Wanni kun hundi namni besatti kaan si dalaysiiftee fa'aa horii si dhorkatti. Maallaqa si dhorkatti deemsi hin jetti. Ati garuu biyya namaa jirta. Irraa humnaan fudhachuu hin dandeessu waan ta'eef garaa kee hidhatteetu mataa jabaattee deemta jechuudha. Inshallah. Kudhanii fa'aa maqaachanii guutuudha jechuudha waan akkasitti guutame biyya tana keessatti. Inshallah gaaf tokko ni jijjiiramti jennee abdanna. Seenaa kan ta'e tokko jiraata karaa inboksiitiin na bira geesse seenaa kan kee kana si gaafachuun kiyyaan hafu maaliif jennaan uummataan bakka bu'ee kan inni asirra taa'u waan ta'eef mee seenaa wallee kan kee hiriyaa jaalala kana sagalee irra nu buusi achumaan gara waa'ee isaatti raawwanta akka lama dubbanne gara gaafii kiyya dabarra. Akkana moo akkasii egaa waymee yaa magaalee hedasii egaa waymee. Akkana moo akkasii egaa waymee yaa magaalee hedasii egaa waymee. Mul'ata yoo gara murree marsite hada diida nafa mojoo naan kifte mojoo naan kifte dhufuun kiyyaan oolu. Chululaga abala achitti wal garre irraa wajjin galla hiriyaa jaalala akkana ammoo akkasii egaa waymee yaa magaalee hedasii egaa waymee akkana jedha mul'ata yoon. Maaliif kun sirbi wantuma Abdusalaam Haajiiti bakka walleen sirbootuma isaa akkana guutuun akkas harka keessaa qaba Abdusalaam Haaji. Isa kanaafi anasii wal jaalatee kana isaan naamu duuchee bareechee akka mi'aawunaa godha isaan jira. Abdusalaam Haaji harka keessaa qaba. Walumaan ta'anii mi'eessitan sagaleen keetillee ni mi'eessite.
abseen ammas waan bira geemme isu malee hadheessuun beeku hunda is keessa waliif isin hadheessuun isiniin jaa. Mee seenaa kan keessatti akka kaasnetti dabarra. Seenaa saniin dura beeksisa gabaabaa tokko qabna. Beeksisa kanaallee walitti deebina. Hayyee maaruuf keenya seenaa kan kee tokko yeroo ijoollummaa jaalalli takka jira ta wal jaalattan jedhan. Sargii wayii ture yeroo sanitti. Yaadachuun ooltu mee waan sana naatu qimee sargii san qaraxa kasilaa fo'amtee qaraxa namni kun ijoolleen babbareedduun qaraxa deemti akka gammoojjii keenya sanitti beekaa gammoojjii onaanni yaasanitti qaraxa jechuun namni fo'amee ganda sodaa dhaqee intala fuudhee gala kasilaa qaraxa san deemuu qabdu sababa qaadhimaan ta'e mee waan sammee naatu qimeerraa ana. Dhugaan dhageessoo sirriitti himanii ganda baadiyyaa fi magaalaa addaan qabna. Ani micoota akkam isin dhalattuma baadiyyaa taate magaalaa jiraatti. Anillee baadiyyumatti hin dhaladhe. Jaalala waliin qabna gaa ijoollummaa ta'e an jaala isirrattiin akka ijoollummaa ta'e isumaan jaaladhe. Haala saniin fuudha tokko aruuzee ganda keenya jira baadiyyaa ollaa kiyya jechuudha. Isin ammoo baadiyyaa magaalaa sanirraa kara baadiyyaa aruuza kana naaf jecha dhufaa jirti. Kana ani qaraxa na deemnaan jedhan. Ani isii tana beellama waan hin irraa aruuza tanatti isin dhufuu beekuuf hin deemu na dhukkubaa hin jeen. Haalatti na dhukkubu sanillee akkanaa jeen mala baasee hafee jechuudha. Kana na dhiisanii bobba'anii isiin akkanaaf isin waliin argine ammaas maddumaa tiyya sanirra baatee kuttee aruuza san dhumarratti mee dhaamsa qabdu yoo jiraate dhaammadneet akkasitti wal geggeessina uummata keettis nagaa dhaammattee nuufis warra firaa miidiyaatiifis yaada qabdu yoo jiraate dhaamtee akkasitti wal geggeessina. Namni jalqaba irratti akkaan galatoonfadhu haadha mana kiyyaa Ilillii Maamud Abdulqaadiriin galatoonfadhaa. Akka dubartii biratti waa'ee aartii tanaatti gufuunatti hin taatu. Jalqaba irratti isin galatoonfadhaa galatoomtu. Itti aansuudhaan hiriyoottan kiyya nama lamaa jira waa'ee aartii kanarratti jajjabinaa fi hundaan na bira jiru. Dabarsillee akka obbolummaatti waa'ee aartii tanaaf jecha na daran duudhamee mul'ata kiyya jaalatu Abdii Bakarii fi Maamud Shaamil nama ja'a. Kanatti aansuudhaan nama karaa aartii na fide achi booda wallisaa na godhe Abdusalaam Haajii. Bakka jirutti nageenyi isa biraa jiraatu galatoomin jaanii itti aansuudhaan qindeessaa muuziqaa kiyyaa eegaa Abdusalaamiin gargar baane qindeessaa muuziqaa kiyyaa Faisal Abdurrahman ka yeroo fedhetti akka istiidiyoo tiyyatti dalagadhu ka yeroo sagalee kiyya keessatti mi'aan si keessatti harkaati waan fedhellee taatu istiidiyoon tiyyateeti bakka jirtutti biyya namaa jirta bakkaan jiru tanatti ani istiidiyoon tiyyateeti jee istiidiyoo sanaa kanneen ilaamaan tanaa. Piraamiidiyaa ammoo miidiyaa Oromooti. Sabab sablamii mara hin laalu. Nama dhokate, wallisaa dhokate, kan dagatame, kan namni irraa quban qabne, kan bakka inni jiru hin beeyne baasee fuula miidiyaa isaatiin hawaasa uummata Oromoo barsiisaadha jiru walitti illee mul'isaa jiru agarsiisaa jira. Piraamiidiyaan uummanni Oromoo maqaa uummata Oromootiin maqaa piraamiidiyaatiin bakka jirtanitti subscribe share like godhuudha hin dagatina naaf jajjabeessaa piraamiidiyaa bira dhaabbadhaa hanjaan. Ulfaadhu maaruuf keenya obboleessa guddaa hedduu takka galatoomii jabaadhu atis jabaadhuu ni dandeessa. Isinis ammoo uummanni bal'aan naaf galatoomaadha. Hanga ammaa isinuu daawwachuu keessaniif ulfaadhaadha. Piraamiidiyaa subscribe godhaa. Qophiin keenya torbaan kanaa kunoo asirra dhumatee jira. Qophii torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti torbaan gaarii nagaa naaf qabaadhaan isiniin jaa. Horaa bulaa deebanaa dagaagaan isiniin jaa naaf jiraadhaa.